Sababoota garaagaraan waraqaa eenyummaa baasuu fi haaromsuun akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dhorkamee akka ture ni beekama. Yeroo ammaa garuu waraqaa eenyummaa haaromsuun guutummaan guutuutti eeyyamame sadaasa tokko irraa jalqabee gara hojiitti seenameera. Tajaajilamtooti waraqaa eenyummaa argachuuf kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa tokkoffaa irratti argine tokko tokkos yaada isaanii Addis Miidiyaa Neetwork Addis TV'f akka himanitti tajaajilli siistamaa laatamaa jiru rakkoolee kana dura ture hedduu kan hambisuu danda'u ta'uu kaasuun darbee rakkoolee harkifannaa sistema irratti mul'atu akka hiikamuu fi gaafataniiru. Bifa ammayyaawaatiin dhufee jira. Gaariidha. Wantoota akkasii ammayyeessanii hojjechuun gaariidha. Garuu hammam qulqullina qabu kan jedhu immoo qaamni ilaallatu immoo kana sirreessuu qaba. Siistematiin jiruudhama wayyaa sharaan immoo kan nama tokkoon fudhadhu wanta akka rakkoon akkasii waan mudatuuf kana irratti qaamni ilaallatu hojjechuu qaba kan jedhudha malee karaa keessummeessootiin namoonni keessaa waan kana irratti hojjetan amma danda'an hojjetaa jiru. Sistema ta'uun faayidaan isaa tokko nam tokko mattaawoqaa iddoo shan jabaachuun danda'ama. Foorjidiin jira mattaawoqaan. Mattaawoqaa maanuwaalii asii kennamuu fi foorjidiin alatti kennamu fa'aan wal fakkaatu. Maata hojjechiisanii maanuwaalii kennan jiru jechuudha. Kana hin hir'isa. Hooggantuu waajjira galmeessa ragaalee bu'uuraa kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo addee Almaaz Azibdee tajaajilli waraqaa eenyummaa haaromsuu osoo hin eegaliin dura haalduree barbaachisaa xumuruun qophii taayisaa turuu kaasuun yeroo ammaa aanota kutaa magaalichaa keessa jiran 11 keessatti tajaajilli haaromsa waraqaa eenyummaa laatamaa jiraachuu himaniiru. ስናስጀምር መጀመሪያ ላይ በቂ እንደ ከተማም እንደ ክፍለ ከተማም በየወረዳዎቻችንም በቂ ቅድመ ዝግጅት አድርገን የሚመጣው ማህበረሰብ እንዴት ማስተናገድ መቻል አለብን በሚል ቅድመ ዝግጅት አድርገን ነው ወደ ስራው የገባ ነው። የሮ ኤገሉፍ ጀኑ አከ ኩታ መጋላ ኬኛቲ ፊ አከ አኖሌ ኬኛቲ አካታ ተጃጅለ ወረቃ eenyumማ haaromሱ እትደንደኝ ኡረት መሪአኔ ቆቢ ጋታ ስፍኔቲ ከን ኤገሌ አኖሌ 13 ni qabna aanolee 11 keessatti tajaajila waraqaa eenyummaa haaromsuu laachaati jirra. Warreen hafan lama keessatti garuu bu'uuraaleen barbaachisan waan hin galleef laachaa hin jirru. Tajaajilli yeroo ammaa laachaati jirru dijitaalawaa waan ta'eef tajaajila fooyya'aadha. Hooggantuu waajjira galmeessa ragaalee bu'uuraa kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa tokkoffam addee Yelfinesh Guddatam tajaajilli waraqaa eenyummaa haaromsuu laatamaa jiru guutummaan guutuutti siistamaan ta'uun isaa tajaajilamtootni burjaajin akka hin quunnamneef beellama qabataniin qofaa tajaajila akka argatan taasisaa jirra jedhu. እንደ ወረዳ አንድ ትልቅ ህዝብ ወይም ትልቅ ነዋሪ ያለበት ወረዳ ነውና aanaa tokkoffaa keessaa jiraattota hedduutu argama. Tajaajilli yeroo ammaa haaromsa waraqaa eenyummaa irratti laachaa jirru guutummaa guutuutti maanuwaalii irraa gara siistemaatti jijjiirameera. Tajaajilamtoonnis akka hin burjaajomneef beellama qabatanii akka tajaajilaman taasisaa jirra. Waajjira galmeessa ragaalee bu'uuraa kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa tokkoffaatti ogeessa kan ta'an obbo Addunyaa Badhaasa tajaajilli laachaa jiran mala ammayyaan ta'uu kaasuun darbee garuu rakkoon siistemaa isaan mudachuu kaasanii karaa keenyaan haala gaariitiin keessummeessaa jirra. Xiqqoo namni waradaa kanatti baay'ee ni baay'ata. Siistemni immoo baay'ee nu rakkisaa asitti. Siistemni hin jijjiiru. Ganama amma sa'aatii 2 walakkaa fi galgala sa'a 11 walakkaa booddee kan siistemni sun hojjetu jechuudha. Guyyaa baay'ee nu rakkisa. Hin jiru jechuudha. Namni tokko galmaa'ee daqiiqaa 10 ol ta'a. Maaliif rakkoo siistemaa galmaa'ee daqiiqaa 10 ol ta'a. Rakkoo siistemaati kanatu jira malee nuti illee karaa keenyaan haala gaariitti galmeessaa jirra. Akka kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti hagammaatti jiraattota 11,000 ol ta'aniif waraqaa eenyummaa haaromsuun akka danda'ames beekameera.